Kaayyoo jechuun bakka gahamuuf karoorfame yookaan immoo galma jireenya keetii jechuudha. Ilmi namaa jiraachuudhaaf kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo malee ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Ilmi namaa cuftinuu kaayyoo hin qabu, cufti namaatu immoo kaayyoo hin qabu jechuudha. Yoo ilaalcha mataa kee irratti qabdu ilaalcha gaarii ta'e akkasuma bakka gaarii geessa bakka guddaa geessa jechuudha. Kanaafuu yoo itti amante wanni ati namallee nama fayyadneef hin jiru, wanni ati biyyallee fayyaduu hin dandeenyeef. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا بارك ميديا نجيني كيني كان جاللا في كبجا إتو مسنجرتن هندن توكسن حركة بسنجرا أني علي بوبيا جدا منجل كوي ردي وروني channel كيني فاراوتا تان سبسكرايب gochuudhaan video kana amuma kana like gochuudhaan laalaan isninjira osoo like hin goone laaluun immoo video dhorkaadha guyyaadhaa sagantaa wayii kabajja isin sagantaan tiyya maal jetti kaayyoo ilma namaa jetti. Kaayyoo ilma namaa maal akka ta'ee fi barbaachisummaa kaayyoo ilma namaa bal'inaan ni waliyaatan jechuudha. Hanga xumuratti hordofaa dhufan isin jira. Jalqaba irratti kaayyoo jechuun maalidha? Jecha tana halaalu. Kaayyoo jechuun bakka gahamuuf karoorfame yookaan immoo galma jireenya keetii jechuudha. Kaayyoo jechuun bakka gahamuuf karoorfame yookaan immoo galma jireenyaa jechuudha. Ilmi namaa jiraachuudhaaf kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo malee ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Ilmi namaa cuftinuu kaayyoo hin qabu, cufti namaatu immoo kaayyoo hin qabu jechuudha. Namni lafarra yaa'u qaalitan cuftinuu namni kun marti kaayyoo hin qabu. Nama kaayyoo malee jiraatutu jira. Nama kaayyoon isaa gabaabatu jira. Nama kaayyoon isaa ammallee dheeratu jira. Kawaan guddaa jechuudha. Kawaan guddaa hin yaadne kaayyoon isaa gabaabaa ilaalchi inni mataa isaa irratti qabu namni ilaalchi inni mataa isaa irratti qabu xiqqaadha. Ka ammoo akka biyya baratee biyya fayyaduu danda'u yookaan immoo hojjetee mataa ofiitii jijjiiruu akka danda'u nama hin amannetu jira jechuudha. Kun hundinuu ilaalcha mataa namaa hin beekin. Yoo ilaalcha ati mataa kee irratti qabdu ilaalcha gaarii ta'e akkasuma bakka gaarii geetta bakka guddaa geetta jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti wanni isin jiru ilaalcha mataa kee irratti qabdu fooyyessi. Ammuma kana fooyyessi jechuudha. Baratee biyya fayyaduu akka dandeettu ammuma kana amani. Kanaafuu yoo itti amante wanni ati namallee nama fayyadneef hin jiru, wanni ati biyyallee fayyaduu hin dandeenyeef hin jiruun sin jedhama. Jalqaba irratti kaayyoo gabaabduu አይደለም seenaa gabaabduu jechuu barbaadeetti dhiifama. Seenaa gabaabduu takka waliin haalaallu jara sadeen hiriyoota turanii nama sadii jara sadeenuu gaaf takka wal gahanii ati maal yaadda atillee maal yaadda jedhanii jara sadeen wal gaafatan. Jara sadeen keessaa tokko maal jedhee nama kaayyoo qabu waan isin hubachuu qabdan jara sadeenuu homaa hin qabanii lagarratti galanii qurxummii guuratanii isimataan gabarra oolfatanii gurguranii jiruuf jireenya isaanii haaluma kanaan gaggeessanii jechuudha. Jara sadeen keessaa tokko maal jedhee ani mootummaa ta'ee biyya kana guutuu bulchuu barbaade. Jarri lamaan hafan itti qoosan. Maaliif isaan jireenyi isaanii garuu jireenya gadadoodha. Akkanumatti jiraachuu yaada qaban malee jireenya kana keessaa baanaa jedhanii ilaalcha akkasii hin qabanii jechuudha jarri. Maal jedhanii ati qurxummii kana wajjin nyaachaa jireenya akkanaa osoo jiraattu akkamitti mootummaa ta'uu dandeettamee namni lubbuu isaatu jiraachisuu dhabu akkamitti mootummaa ta'uu yaadaa jedhanii itti qoosan. Yaada isaa harkatti cabsanii harkatti busheessanii hamilee isaa gadi buusan jechuudha. Inni garuu yaadni isaa fagoodha. Hamilee qaba jechuudha. Akka carraa ta'ee namtichi kun loltuu biyya sanii ta'e yookaan immoo wataadaraan beekanii waggaa 30 guutuu erga loltuu kana ta'ee ture booda mootummaa yeroo sanatti biyya sana hoogganaa ture inni du'e yookaan immoo addunyaarraa boqote jedhama. Akkasiin beektan isin hawaasni naannoo sanaa wal gahanii eenyutu biyya kanaaf ta'a namni biyya kana hoogganuu danda'u eenyu namni nuuf ta'u ka biyyaa ta'u eenyu jedhanii wal gahanii mari'atan. Yoo laalan eenyu ta'e namticha gaafa duraa sana ta'e namticha mootummaa ta'uu barbaada jedhe san carraan isa godhe. Muuxannoon inni qabu nama gaggeessummaa danda'u jechuudha. Nama muuxannoo sirriitti dandeettii qabu jedhanii isa godhan. Seenaan dubbiin namaan deemti seenaa irraan isin tarkaanfadhe dubbitu jidduu tafee jechuudha. Jarri lamaan kun gaafa mootummaa ta'uu barbaada jedhe sana gaafa mootummaa taate jarri lamaan waatti qabatan. Yoo mootummaa taate tokko maal jedheenii yoo mootummaa taate farda warqii itti gootee manallee mana warqiidhaan ijaarame yookaan immoo faayame jechuudha. Na badhaaf ta'e tokko hoo mootummaan taatu yoo mootummaa taate harree na yaabbistee dugda kiyya gara dugda duubaa yookaan immoo maal jedhaa
fuula na gaddeebistee jechuudha harri irratti garafaa magaalaa keessa nu ooftaa jedhee gaafa mootummaa ta'e gaa namtichi jara lamaan waraana itti ergatee jara lamaan sanaa yaama iddoo akkana laga akkanarra jiran yeroo waraanni jara kana lamaan qabuudhaaf dhufan jara na mootummatu isin barbaada ka'aa jedhanii hindee mootummaa akkamtu nu barbaada mootummaan maal nurraa quba qaba nu haga jirru kunoo jiruuf jireenyi keenya kana fakkaata mootummaan wal quba hin qabnu banii aadamiin wal quba hin qabnu mootummaa kamtu nu beeka mootummaa kamtu nu barbaada alaa kulli haal waan mootummaan jedhe fudhachuun dirqama waan wataddarri jedhe kanaafuu uffata kanaan akkamitti mootummaa dura dhaabannaa jedhan uffata irraa jijjiiranii kaasan mootummicha bira bita gahan dubbiin hin jijjiiramte kan namticha gaafa duraa jarri tuffattee ati mootummaan taate jettuun isa kun mootummicha irra isaa ayyaanu isaanoo haaluma gaafa duraarra jiran inni immoo har'a mootummaa ta'ee jira rabbiin laala ana inda zanni abdii bii akkuma rabbiin hadiisul qudsiin keessatti jedhu ani gabricha kiyyaaf bakkuma inni itti na yaade yookaan immoo bakka inni itti na si'ate jiraa jedha yoo ati ani nama faayidaa qabu yoo jettee nama faayidaa qabu ani nama jiruu kiyya jijjiiree of bira taree maatii kiyyaa fi biyyallee fayyaduu danda'a yoo jette namuma akkasii taata yoo kaayoon kan keenyaattee dhuguu uffattee deemu uffata qaqayyaratuu fi nyaata jijjiiratu qofa yoo taate ati faayidaa hin qabdu namallee hin fayyaddu mataa keettis fayyaduu hin dandeettu osoo seenaa tokkollee hin galmeessine addunyaa kanarraa deemtaa jechuudha yoo ati kaayyoo addunyaa kanaaf waa gumaachuu hin qabaanne addunyaa kanatu biyyeessu gumaachaa jechuudha kanaafuu namni kun bakka lamatti qoodama ilmi namaa kun tokko nama biyyaati tokko nama biyyeeti nama biyyaa jechuun nama kaayyoo qabu nama of fayyadee biyyallee fayyade jechuudha nama biyyaa jechuun gaafa du'ellee hoo ofirraan duune gaafa du'e biyya guutuurraa du'e inni tuudhaan inni tokkochi deemuudhaan waa hedduutu miidhama jechuudha hir'ina guddatu argamaa jechuudha kanaafiyyuu nama biyya jechuun hoo namni biyya gaafa du'e jaartii masaa irraa du'a ilmuma isaatirraa du'a malee homaa watakka jechuudha eenyumaa jiraachuun isaa addunyaa tanaaf raahaadha maaliifi ofii isaatii kaayyoo qabu nama kaayyoo qabuttis gufuu ta'a waan ta'eef gama seenaa kiyyatti achis hin deebisa jara lamaa wayita mootummicha bira fidan jara na beeytu jedhan in saafatan amma maal jedhan laata jara lamaan keessaa tokko ani sin beeku jedhe akkana jedhu kunoo maal jedha gaafa duraa gaafa mootummaa taate warqii ayidallam harree na yaabbistee na garafaa magaalaa keessa na oofte jedheen kunoo eessi beeke jedheen hayyee ani ka gaafa duraa saniiti gaafa duraa waan naan jette beeyta eeni beeka maal naan jette mana warqii irraa farda warqiidhaan faayame guutuu na badhaafta siin jedhe wataaddara ajajee fi akkuma inni jedhe kanatti deema kennaafi jedhe kun maal jedhe hawwana beeyta siin beeku okay kanallee waan inni gaafa duraa jedhe kennaafi deemaa jedhe egaa inni garaa jabeen osoo hin taane kuni barumsa akka namni irraa argatuuf kanallee harree yaabbisee garafaa magaalaa keessa akkasii kanaafuu nama kaayyoo qabu ta'a jechuu barbaadeeti namni kaayyoo hin qabne jiraachuun isaa hiika hin qabu yoo jiraates jireenyi isaa jireenya beeladaatiin garaagarummaa hin qabu inumaahu beeladatu irra faayidaa qaba beelada tokko bara gurgurtee yoo gabaa keessatti illee inni yookaan bu'aa irraa argatta bu'aa fidaa bara ilmi namaa kana ka kaayyoo hin qabne fayyaalessa ofirraa deemu uffatee nyaatee dhugee deemu kan maal nyaadha maal dhuga jiru ka kana bichaa yaada kuni faayidaa wayiitu hin qabu inumaatu beeladuma sana hin qabu jechuudha rabbiin keenya bilaashitti hin uumu waan inni rabbiin keenya addunyaa kanarratti hin uumeef kaayyoon inni jalqabaa ibaadaa rabbiiti wamaa khalaqtu ljinna wal insa illaa ya'buduun quraana keessa dhaqaa laalladha rabbumatu jedha ilma namaa kana na haa gabbaraaniif malee waan biraatiif isaan hin uumnee jedha garuu immoo nuti uummanni muslimaa yoo laalle ka rabbiin keenya kana jedhe garuu nu eessa jirra ibaadaa rabbiin keenya nu uumeef san dalagaa jirra moo dalagaa hin jiru jennee of gaafanne deebii argannu isinuun beektan jechuu barbaadeeti kanaafuu sagantaa kiyya kan guyyaa har'aa qabadhee dhiyaate osoo hin xumurin kutaa tokkoffaa jedhee asitti gabaabsee isinii dhaaba kutaa lammaffaa isaatiin hanga walitti deemnutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh